Itoophiyaa keessatti sarbamni mirgaa jabaa raawwateera jechuun yeroo waraana kaaba Itoophiyaa qoqqobbii labsite kaastee jechuun miidiyaan US gabaase. Bulchiinsi Baayiden Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa sarbamni mirgaa namoomaa jabaa raawwatamaa hin jiru jechuun seeneetii biyyattii beeksisuu barruun Foreign Policy jedhamutu maddeen eeruun gabaase. Haa ta'u malee dhimma kanarratti gama mootummaa US'n wanti ifatti ibsameen jiru hiikaa fi tasaa dabaleesinitti hima. Akka gabaasa kanaatti US labsii kana kaasuun Itoophiyaan deeggarsa dinagdee waraanaan dura argachaa turtetti akka deebisu taasisa. Dabalataanis liqii dhaabbilee maallaqaa kanneen akka IMF baankii addunyaa irraa Itoophiyaan eegaa turte akka gadhiifamuuf dhiibbaa uumuu mala. Sababa waraana kaaba Itoophiyaatti gaggeeffameen Itoophiyaan sarbama mirga namoomaa guddaa raawwatteetti jechuun US labsitee Itoophiyaa irratti qoqqobbii garaagaraa keessee turte. Dubbiin kun mootummaan Itoophiyaa fi TPLF lola dhiiga lammiilee hedduu dhangalaasee waliigalteen erga dhaabanii ji'a 8 booda dhaga'ame. Ragaa ministeera maallaqaa US fi aangawoota dhimmicha beekan irraa argadde jedhee akka barruun kun gabaasetti deeggarsi dinagdee US fi dhaabbilee idil addunyaa Itoophiyaa akka qaqqabuuf murteen qoqqobbii kun akka ka'u ta'e. Waraanni kaaba Itoophiyaa hariiroo Ameerikaa fi Itoophiyaa gidduu waggoota dheeraaf ture hammeessee ture. Egaa waliigalteen nagaa kan US keessatti qooda fudhattee raawwatame as Itoophiyaan US dabalatee walitti dhufeenya biyyoota lixaa waliin qabdu bakka waraana dura turetti deebisuuf tattaafataa jirti. Sababa waraana kaaba Itoophiyaan Ameerikaan carraa daldalaa AGOA jedhamu keessaa Itoophiyaa baastee turte. Ameerikaan biyyattiin sarbama mirga namoomaa guddaa raawwataa hin jirtu jechuun murtee duraanii kaasuuf kan dirqamte Itoophiyaa waliin walitti dhufeenya deebistee haaromsuuf akka ta'etu gabaafame. Gama biraan ammoo bulchiinsi Baayiden murtee kana Itoophiyaa irraa kaasuu itti ariifate jedhanii kan komatanis jiru jedha gabaasni kun. Sababni ammoo haalli qabatamaan Itoophiyaa keessa jiru ammayyuu Itoophiyaan mirga dhala namaaf eegumsa gahaa gochaa hin jirtu kan jedhudha. Baatii dura gareen mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch erga waliigaltee nagaa boodas leeta Tigraay keessatti sanyii balleessuun raawwataa jira jechuun himateera. Aangoon Itoophiyaa ammoo kana mormaniiru. Dabalataan US Itoophiyaan sarbama mirga dhala namaa raawwataa hin jirtu jettee murteessuun ishee bulchiinsi Baayiden Itoophiyaa waliin walitti dhufeenya qabu haaressuuf hammam barbaadaa akka jiru kan agarsiisudha jedha gabaasichi. Itoophiyaa fi Ameerikaan hariiroo dippiloomaasii waggaa 100 caalu qabu. Ameerikaan sochii misooma fi nageenya Afrikaatti taasiftu shoora Itoophiyaan nageenya Afrikaa eegsisuu keessatti qabduuf Itoophiyaa akka michuu jabduutti fudhatti. Sudaanitti waraanni humna addaa fi raayyaa ittisa biyyattii gidduutti kan hordofee Itoophiyaan lammiilee fi dippiloomaatonni US karaa daangaa ishee akka Sudaanii ba'an shoora taphatteef Baayiden seeraan hojiirra oolaa hin jiru jedhe qorannoon Inistituutii Leenjii fi Qorannoo Seeraa Oromiyaa. Garee ogeessota seeraa qorannoo kana taasisan keessaa tokko kan ta'an obbo Abdii Tasfaa labsiin farra malaammaltummaa bahe namni karaa seeraan alaa faayidaa argate kan nama biraatiif argamsiise yookiin miidhaa geessiseef qabeenyicha deebisuu qabaa jedhan. Waa'ee bu'aa qorannoo isaanii waa'ee maatii olaanaatiif ibsaniiru. Qorannoon keenya akka agarsiisutti yeroo ammaatti keessumaa bara kana keessatti kallattii mootummaan kaa'e irratti hundaa'ee sochiin fooyya'aa ta'ee jiraatus ammallee hanqinaaleen gurguddoo jiraachuu isaaniiti. Hanqinaalee ibsaman yookaan adda ba'an keessaa hanqinni ijoon tokkoffaa sadarkaadhuma ilaalchaatti sadarkaa hojimaataatti qaamolee haqaa bira kan jiru qaamolee haqaa jechaan abbootii alangaa akkasumas koomishinii poolisii Oromiyaa bira kan jiru himatamaa sana adabsiisuu waggaa yakka raawwate sanaaf yookaan faayidaa ofii argate yookaan faayidaa nama biraatiif argamsiise yookaan miidhaa qaqqabsiise sanaaf yakka malaammaltummaa raawwachuudhaan nama sana shakkamaa sana adabsiisuu qofa irratti kan xiyyeeffatedha baay'inaan mala. Kanaan alatti seerri kan jedhu silaa namni yakka malaammaltummaa raawwate faayidaa ofiif argate yookaan nama biraaf argamsiise yookaan miidhaa qaqqabsiise taana faayidaa argate sana deebisuu akka qabu yookaan qabeenya isaa miidhaa qaqqabe sana gituu kan danda'u qabeenyi isaa qabeenyi shakkamaa sun dhaalamuu akka qabudha. Sun immoo yeroodhuma murtiin adabbii kennamu sanatti murtiin dhaalmaas kennamu akka qabu kun immoo himannaanis walumaan dhiyaachuu akka qabudha seerri kana akeeku. Haa ta'u malee qabatamatti kan jiru yoo sadarkaadhuma qorannootti ilaalee yakka yakka dalagame sana qofa irratti hundaa'ee shakkamaa sana hordofuu qofa irratti yookaan baay'inaan sana irratti kan xiyyeeffatedha malee faayidaa argate sana madaaluu kan danda'u yookaan faayidaa argate sana tirees godhanii barbaaduun kun iddoo argamuu danda'u maqaa isaatiin alattis maqaa ijoollee isaa maqaa haadha manaa isaatiin jira taanaan naannoo jiraatuun ala jira taanaan deemanii barbaaduun akka soquun baay'inaan kan hin mul'anne ta'u yoo himatamaan adabame saatisfaayi ta'u itti quufuun kun jira qaamolee haqaa bira rakkoon ijoon jedhamee kan yaadame isa kanaadha. Qabeenya dhaalame fakkeenya mana murtiitiinis murtaa'ee ta'uu danda'a. Kan dhaalame mootummaan qabeenyi kun malaammaltummaadhaan horata malee warra mana murtiiti kan murtaa'e kan mootummaan dhaale suni bulchiinsa isaa irratti rakkoon jira. Kanaan wal qabate manni murtii dhaalamu erga jedheen boodatti qaamni qabeenyi sun dhaaluuf qaamolee mootummaa hundeeffaman jiru fakkeenyaaf biiroo maallaqaaf dinagdee Oromiyaa yoo ilaalte ta'e qabeenya mootummaa bulchuudhaaf
kan aangoon kennameef jechaadha. Qabeenya bulchuu jechaan maalidha? Qabeenyi mootummaa kan mootummaa qaama adda addaatiin dhufee kallattiidhaan kaazinaa mootummaatti galuu qaba. Qarshiidhaan qabeenya socho'uudhaan yoo ta'e. Qabeenya lafaa yoo ta'e immoo biiroo lafa inni bulchaa yookaan maaneejimentii lafaa kan magaalaa irra jiru yookaan immoo kan baadiyyaa kan isaan itti galuudha. Mana jireenyaa yoo ta'e immoo akkasuma bulchiinsi magaalaa kan fuudhee ofitti bulchu ta'a jechaadha. Kanarratti hanqinni jiru maalidha? Manni murtee haadhaalamu jedha. Haadhaalamu yoo jedhu yeroo tokko eenyutti akka dhaalu qabeenyu akka dhaalu qabu ibsu dhabu ni jira. Lammaffaa erga jedhame immoo qaamni surrinciisu ni jira. Sadaffaa irratti raawwii dhaalmaa kana qaamni haadhaalamu akka dhaaluuf ajajame yoo biiroo maallaqaa yoo ta'e rogummaa kan qabu biiroon maallaqaa sun sana qabeenya mana qabeenya caalbaasiidhaanis gurgurame yoo ta'e qabeenya socho'u yoo ta'e qabeenya caalbaasiidhaan gurgurame kaazinaa mootummaati. Naayam sadiitu waamu kun. Duraan dhuftanii waan kan cufti waan gootaniif waan nyaatanirraa waan argattanirraa qooddanii waan nu gargaartaniif galatoomaa isaniin jedha. Weellisaa dargaggeessi maqaa waltajjii Kuul Surree jedhamuun beekamu badhaasa Haacaaluu Hundeessaa marroo lammeessoof kamisa kaleessa gaggeeffame irratti damee badhaasa albama waggaa jedhuun mo'ateera. Kanaafis birrii 100,000 fudhatee gale. Weellisaa Kuul Surree gosoota muuziqaa ammayyaawaa ta'an kanneen akka Afrobeats, Drill, Hip Hop fa'iin afaan Oromoo industirii muuziqaa Itoophiyaatti beeksisuuf tattaafachaa jira. Walakkaa albamaa yookiin extended playlist EP ji'ootaan dura miidhagsee uummataaf as gadi baaseen badhaasa kana mo'ate. Waayillikoo Eeliyaas weellisaa kana sa'aatii muraasaan dura bilbilaan argatee haasofsiiseera. Miira akkamii akka itti dhagahame ibsuun eegala. Awaardi kan mo'achuudhaaf akkuma gammachuun na dhagahame, kaka'umsa guddaan na dhagahame, abdii naa kenne, onne naa kenne waan hedduun na dhagahame. Akkuma na onnachiise, onni inni na onnachiises illee Haacaaluun beennaa kenne waan inni kee darbee, waan inni morkatee kee darbee sodaa tokko malee waan itti aman tokko irratti amma garsaa kenne dhimmame waan inni tahan cufee qubiin qabnaa nuti ittinu. Kun ammoo awaardi kun yoo fudhanna amma nulleeti waan darbu. Waan jenereeshinii cufti darbu nama awaardi kan fudhatu onni kan qabaatee soda tokko malee dhuga jirtuu fi waan itti aman tokkotti jabaatee akka gartee fuuldura deemuu qabu waan kan irraati argate awaardi kan irraati. Kaleessa galgala innaa awaardii kana fudhattee haasawaa taasiftutti haasawa garaagaraa gootee mee maal jette achirratti maal dubbattee? Awaardicha yeroo fudhadhu awaardicha nalallee waan galatoonfachuu qabu. Booran amma hogga 3-4 caalaa hongeen nu mudatu kana waan hedduu kee dabarsinee booranii ummati ammoo ummati Oromoo ummati addunyaa nami cufti nami ilmeen namaa cufti nu dhufe nu gargaare. Waan kanaaf ammoo waan hedduu kee dabarsinee waan kan ummati nu bir dhaabbatee nami nu bir dhaabbatee nu onnedhe keessumattuu ammoo inni na dinqisiise faawundeeshinii Haacaaluu Awaardii waan kanarra dhufanii bishaan baasanii ummati bishaan argate gargaarsa waan akkanaa godhan kanarratti galatoonfachuu barbaade. Booranii amma filasunitti waan kan argate naadha. Anammoo gartee waan booranii ammoo galata boorana kananii ba'eef kana galatoonfachuu waan qabuufi waan guddoon dhagahamee gammachuu kanirraallee taansee kanaaf uummata booran gargaara galatoonfachuu barbaade keessumattuu faawundeeshinii Haacaaluu. Atini baadiyyaarraa dhuftee areeroo dhalattee achi immoo dhuftee amma waan baay'ee keessa dabarsitee achi immoo albama kana akkasittiin hojjattee dhiyeessitee badhaafamtee amma sadarkaa kanarra geessetta. Kuni ijoollee ol adeemoo amma as dhufaniif ergaa akkamii dabarsa jettee yaadda? Jettee Oromoo keessa onni na jabeessu. Boombii waan isin ittiin beekane boombii waan isin itti nan turaa malee nan nuraa jetteedha. Kanaaf yaadaan dabarsu barbaade in turaa malee nuraa jechuun amma turuun kan kee obsu kan kee mul'isa. Uruun kan kee ammoo galmee kan kee mul'isa. Kanaaf ammoo turteellee uruun kan kee eegii noolle itti jabaattee obsitee waan barbaadde fula barbaadde ga'uu hin dandeessaa. Booranaa dhufe namni armaan naan gargaare. Kumaani waan hedduu kee darbee waaqan na gargaare ammoo namni naan gargaare jechuun dandeessu namni si gargaara garuu persentiin hedduun ammoo irri caalaa wanni sirraa eegamu waan sirraa eegamu malee waan namni si godhuu miti. Kanaaf ammoo ijoollee ta'e onneen dabarsuu barbaadu ijoollee kan dhufuuti. Maatiin kan keessi gargaare dhibaate abbaa qabeenya qabaate dhibaate ummati bir jiraat qabaate dhibaate kuni waan sabab ta'uu miti. Waan nyaatanii galmaan ga'uu fi eegi waan sunitti amana amma danda'an hojjetanii argatanis dhibaatanis waan sun keessa gammachuu eegi gammachuu sii kennaate eegi waan feetaate argachuu qofaa miti dhabuullee irra gammaduu qabda. Kanaaf waan akkanarratti akka abdiin kutan ijoolleen abdiin kutan namni gargaaruullee baate namni bir dhaabbachuullee baate akka jabaatanii fula kan ga'uu danda'ani ani raga taa'aaf. Ayyee hedduu ulfaadhu weellisaa Kuul Surree.
Ajje galatooma horaa bulaa deeban. Yookiin International Monetary Fund ilaalaa jiru. Ta'us garuu ulaagaalee liqaa IMF walqixxummaa hawaasaa qabaachuu dhabuun qeeqamaa jiru. Gaazexeessituun BBC Juweel Kiriyuungi gara magaalaa Meeruu giddu galeessa Keeniyaa jiru imaluun gabaasa qopheessite ammayyuu ittaanaa isiniif dhiyeessa. Magaalaa guddittii Keeniyaa Naayiroobii irraa kiiloomeetira 225 fagaattee kan jirtu magaalaa Meeruu keessatti Feeyiz Kaarimii loon isheef marga haamaa jirti. Feeyiz ogeettii nyaata madaalamaa yeroo tokko hospitaala guddaa keessa hojjetaa turtedha. Hospitaalicha keessa ji'a 8 qofa erga hojjettee booda hojiirra ari'amte. Eegasii gara qonnaa seenuuf dirqamte. Yeroo sanatti mucaan koo daa'ima waan tureef wanta uumame kana fudhachuun cimaa ture. Dabalataanis harmee koo kunuunsuun qaban ture. Kanaaf baay'ee cimaa ture. Qonnaa baay'een jibban ture. Intala qonnaa baadiyyaa akka hin taaneefan ture mana barumsaa kanan seene. Mootummaan kun ammoo intala baadiyyaa keessaa ba'uu barbaaddu baadiyyaatti deebise. Kanaan qonnaa qotuu jiraachuu fedha. Feeyiz hojjettoota mootummaa 32,000 kan baasii dameewwan uummataa hir'isu jechuun mootummaan Keeniyaa bara 2000 keessa hojiirraa gaggeesse keessaa tokkodha. Murteen mootummaa kun ulaagaalee liqii dhaabbata maallaqa addunyaa yookiin IMF argachuu dura guutuu qabu keessaa tokko ture. Mootummaan Keeniyaa amma garuu mala kan biraa filachaa akka jiru hoogganaan koree bajata paarlaamaa Ndindi Nyoro akkanaan ibsu. Malli ittiin mindaa tajaajila hawaasaa hir'isuun danda'amu hedduun jira. Kan Keeniyaa keessatti filannoo hin taane garuu tajaajiltoota uummataa gara manaatti gaggeessuudha. Keeniyaa keessatti tajaajiltoota uummataa hojiirraa ari'uuf karoorri yeroo gabaabaa giddu galeessaa yookaan yeroo dheeraa ta'e hin jiru. Kun waan Keeniyaa keessatti qofa mul'atu miti. Murteen baasii hir'isuu mootummoota Afrikaa biroon fudhatame hojjettoonni fayyaa kumaatamaan lakkaa'aman akka hojii isaanii dhaaban taasiseera. Kun ammoo uummati kaan kanfaltii guddaa akka kaffalu taasiseera. Dhaabbati maallaqa addunyaa baasii damee tajaajila fayyaa akka hir'isaniif biyyoota Afrikaa hedduu erga gorsee booda hojjettoonni fayyaa meeqa bara 2016 haga 2021 gidduutti akka hojii isaanii dhaaban dhaabbati miti mootummaa idil addunyaa Action Aid jedhamu bara 2021tti galmeesseera. Gaanaa keessatti narsooti 34,000 ol hojiirra ari'amaniiru. Laayiberiyaa keessatti ammoo narsoota 5,700, Zimbaabuweetti narsoota 40,600, Zaambiyaa keessatti